aartii wal malee dhabu naannoo Ashawaa Meedaatti argamu. Dambii affeerranaan dambii maal arguu qabna jedhanii hawwiidhaan dhufanii baay'eetti jaallatu. Ni jaalala keessanii isaa keessa. Sin keessaas gaafii kana ayyaana badhaasa kan argitee fi lakkoofsa qabatanii jirtu miti. Gaafii sin gaafannaa. Lakkoofsa har'a guyyaanis egaa mee lakkoofsa 29 tole yoo maqaan kiyya Raajii Kabuun jedhama. Raajiidha dhuguma. Lakkoofsa amma kana keessa maqaa akka wahamu gootu lakkoofsa Raajiidha. Mee maal taasummaa moo sirba moo wanti tole ta'u? Ayyee sagaleedhaan sirba tokko sirba. Kaneewu. Sagalee maadhaan jechuudha. Sagalee maan? Wamalli nu dhibee jennee bitaamirga. Wamalli nu dhibee jennee bitaamirga. Karaa sirrii dhiisne maaliif deemna moggaa? Maaliif deemna moggaa? Wamalli nu dhibee jennee bitaamirga. Wamalli nu dhibee jennee bitaamirga. Karaa sirrii dhiisne maaliif deemna moggaa? Maaliif deemna moggaa? Rabbi moo namuma kan seera jallisee Waaqa moo namuma kan seera jallisee Ati keenya takka maaltu addaan nu baase biyyi keenya takka maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase addaan nu baase maaltu addaan nu baase maaltu addaan nu baase. Waaw dami sagalee gaarii qaba. Sagalee ajaa'iba qabanti. Sagalee gaarii qaba. Humna ho'aa qaba. Hojjechuun isaa dirqama fuuldura. Amma yeroo ilaaltu xinnaadhaan midhaan kun miti. Sagaleenis bareeda. Baandii keessa seenee immoo shaakalee kana caalaa gochuu hin danda'a jedhee yaada. Jabaadhuun jedha. Waaw. Dhugaa baay'ee namatti tola. Ergaan isaa sirbaatti kaastees immoo yeroo isaa wajjin kan deemudha. Kun ogaa artistii jaallatu immoo Hamlee Siilaateedha. Barnoota kee faana ogaadhiitti iddoo guddaa geenna. Ijoollee qaqqaxalee akkasii dhufaa jira. Humna addaatu dhufaa jira. Uummata kabajanii biyya isaaniif hojjechuun dirqama. Barnoota isaanis baratanii bakkaan gahuun dirqama. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa wajjin jiraanna miti. Oromoon immoo hammataadha miti. Kanaaf